Hayyee hashama akka fuunee akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa. Biyya keessas biyyaan alas warri jirtan nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa qaqqabu jecha. Egaa kabajamtoonni fi jaalatamtoonni miseensonni keenya yoo jennu hiika guddaa qaban beektu. Kabajni isiniif qabnuuf jaalalli isiniif qabnu adda akka ta'e biiroon muummee waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa ni ibsa. Kanaan wal qabatee guyyaa boruuti irratti wal qabatee guyyaa ajandaa lama qabna waltajjii lama qabna isarrattis waaqayyo nuuf milkeessa jennee eegganna. Innis kan keessoo keenyatti tokkoffaan baandii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa hundeessuudhaaf artistoota yookaan immoo weellistoota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa kan hundeessinutti ta'a. Marii addaa kan gaggeessinudha. Gaggeessitoota isaaniitiin qindeessummaa naafqoo sobbooqaatiin kan hoogganamuudha. Akkasumas immoo lammaffaa Kolleejjii Horn Afrikaa Biizines Kolleejjii boordiin guyyaa walgahii gaggeeffamuudha. Isa kanaanis wal qabatee waaqayyo nuuf milkeessa jenneetti eegna. Kabajaa fi eegumsa addaatiin eeggachaa jirra. Waltajjiin kun lamaan isaaniitiyyuu murteessitoota waan ta'aniif jechaadha. Waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaatiif fi sababni isaa waldaan tokko waldaa kan jedhamu yookaan jaarmaaleen tokko jaarmaalee kan jedhamu yoo sagalee qabaate sagaleen waldaa tokko immoo yookaan sagaleen jaarmaalee tokko aartii irraa ka'aa artistoota keessaa immoo weellistoonni hangaftummaadhaan tokkummaadhaan jiru. Kanaaf sagaleen uummataa weellistoota isaan kanas baandii mataa keenya kan danda'e dhaabbachuuf achumaan faarruu waldaadhaa itti calqabna. Faarruu waldaatti aansee immoo faajjii waldaa keenyaan dhaabbanna. Faajjii waldaa isaa erga dhaabbatee faarruu mataa isaa akkasumas immoo faajjii mataa isaa erga dhaabbatee dhaabbanni tokko jaarmaalee guddaa ta'uu isaati. Kanaaf kaayyoon keenya hunduyyuu bifa eegganneen deemaa jirra jechaadha. Faajjii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa akkamitti dhaabbata, faarruun akkamitti ba'a, waldaan akkamitti jaarmaalee mataa isaa danda'e ta'ee lukaan gad fageeffatee ammuma dhaabbachaa jiru kana akkamitti hamilee godhatee deemuu qaba, akkuma jiru kanatti deemuu qaba kan jedhu irratti waliin hordofaa deemaa jirra. Kanaan wal qabatee isinis immoo miseensonni keenyaa fi akkasumas deeggartoonni keenya martu keessan akka nu faana hamilee guutuudhaan taatan waamicha keenya isiniif dhiyeessina. Egaa kan baratee fi kan hin baranne immoo wal keessa jira. Kan barate kan hin baranne akka barsiisuuf, kan barate immoo hin baranne immoo akka barumsa isaa kabajuuf, akka qaroomuuf, qaroomne keessaa immoo manni barumsaa tokkodha. Kanaaf Horn Afrikaa Biizines Kolleejjii yookaan Horn Afrikaa Kolleejjii jennee immoo sadarkaa magaalaa Finfinneettis babal'inaan gaafachaa akkuma turre isin ibsaa turre amma isas immoo sirriitti ifatti calqabuudhaaf dorgomtoota kamiyyuu taanee kolleejjii irraa karaa yuunivarsiitiitti akka naannofnuuf akka guddannuuf akka nu deeggartaniif kabajaan isin gaafanna. Dabalataan egaa miseensonni keenya yeroo ammaa kana miseensi haaraan baay'inaan karaa waldaa keenyatti dhufaa jiru. Baga nagaan dhuftanii haa dhufanii koottaa warri haftanis waliin hojjannaa walaa hubannu muuxannoo walaa jijjiirrannu ilaalcha walii haa jijjiirru. Egaa fayyadamni tokkoffaan eenyummaadha. Eenyummaan ijaaramuu qaba, yaadni ijaaramuu qaba, tokkummaan ijaaramuu qaba, ilaalchi keenya sirrachuu qaba. Kanaaf isinis aga danda'ama ta'een guyyaa ammaatii kaabastanii miseensi kamiyyuu akkuma tanaan dura dhuftanitti dhufuu hin dandeechu. Kamisaa fi facaasaa qofa jennee kan turres akkasumatti itti fufaa jirra. Guyyaa saniin alattis yeroo biiroo jirrutti keessummeessaa jirra. Hojjettoonni hundi isaaniitiyyuu biiroo jiru. Kominikeeshiniin hubannoo bal'inaan hin laata. Bakka nan hin jirretti guyyaa lamaan garuu anatu jira. Ana wajjiniinis taanee wal arguu hin dandeenya. Saniin kan darbe garuu miseensonni keenya karaa miseensummaatitti hoo dhuftan waan guutachuu qabdanan isinitti hima. Miseensa hoo jennu miseensi duraanitis miseensi ammaatis miseensi duraanitis taanaan yeroon warri irra darbeetoo miseensummaa keessaa baatan bifa haaraadhaan waan miseensi tokko guutachuu qabu guuttattu jechaadha. Guca guutuu qofa guuttanii yoo barbaachisaa ta'e deeggarsi nuyi isin deeggarru ID nambarii keessaniin saniin akka galmooftan isinii gochuudha. San qofatti isin gargaaruu dandeenya. Kaffaltii fi baasiidhaan wal qabatee garuu kaffaltii miseensa haaraa kam wajjiniyyuu qixa kaffaltu jechaadha. Bifa saniin itti deemama. Miseensi haaraan yoo dhuftan adaraa kan isiniin jennu warri haadha manaa qabdan suuraa haadha manaa keessanii maqoota ijoollee keessanii hunqa irratti guca guuttanii irratti dhaaltummaa akka moggaafattan kabajaan isin gaafanna. Waamichi keenyas kabajaan akka ta'etti immoo waan ulaagaa isin irraa eegamu akka guuttattan waamicha isiniif goona jechaadha.
sababni isaa har'aaf boru akkuma jiru kana boruuf iftaan immoo namni shaklaan tokko bakka itti cabu hin beeku namnis bakka itti lafa kanarraa godaanu hin beekamu waan ta'eef dhaaltummaan dirqama jechaadha. Saniifis immoo raagaa kan qabatamaa nuu ta'u suura waan ta'eef suura abbaa manaatiin warri galmooftan abbaa manaa keessan warri taatan suuraa haadha manaa keessanii akka fiddan haati manaa dhuftee galmoofte taanan immoo suuraa abbaa manaa keetii akka galmeessisan adaraan isiniin jedha jechaadha. Maqaa ijoollee keessaniitis akka galmeessisan adaraan isiniin jedha jechaadha. Waamichi kiyya kanaan wal qabatee egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigala galtee adda addaa keessa jira. Ammas injifannoo gurguddaa keessa jirra. Yeroo dhiyoottis ammas waan gurguddaa isin galmeessisna. Amma immoo dhaga'uu dhageechanii jirtu arguu agartanii jirtu harkaan qabachuu tafee harkaan immoo qabachuuf itti dhiyaachaa jirra. Obsaan akkuma barametti walaa eegnuun jedha. Kanaaf nageenyi koo ammas irra deebi'ee bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jecha jechoota koof ergaa koo asirrattaan xumuradha. Warra du'an Waaqayyo lubbuu isaanii jannata haa galchu. Warra ajjeesan Waaqayyo lubbuu isaaniitiif laphee isaanii nuuf haa laaffisu. Galatooma horaa bulaa Liibanaa jabaadhaa. Kuni akkam jirtu